abbaan anis fi abbaan Nihlaadha. Addaan fixannee jirra. Hedduun kabajaa, hedduunis ulfeessaa. Eeganii fi adda baanamte turree jirra. Tekkafaarratti waniin viidiyoo kana keessatti ibsuu fedhu osoon fi viidiyoo kana hanga xumuraa hin laalle osoon fi nawaaniin fi an jechuu deemu kana takkaammoo waniin haasa'uu deemu kana hanga xumuraa hin laalle osoo haasa'uu kiyya kana laaltanii hin finne mata duree qofa laaltanii takkaa immoo porofaayila takkaa waniin mata duree kanarra barreeffamne kana qofa laaltanii fiidanii akkanii fi gama keessaatiin nu dhuftanii hin dubbisne kabajaanii isin gaafadha. Kana beekuus kaduraan gama keessaatiin wal dubbisnus kana hin dubbisnes hedduun isin kabajaa, hedduun isin jaaladha. Akkuma agartan dhugaa isin keessa akka jiru umrii dheertuu hojii jiraannee amata dheeraa hojii jiraannee kabajaa hojii jiraannee ilmaa babbareedaa wajjin qabna. Hedduu kabajaa, hedduun ulfeessaa isin duratti bara 2018 irraa eegalee ila hanqa amma yeroo ammaa kanatti wajjin jirra. Wanni viidiyoo kana mareef namni kun jireenyaa fi jiraachuu qaba. Ana osoo hin tahin ilmaanii wajjin hedduu rakkachuu jira. Ilmaanii wajjin kophaa isaa innillee yoon fi fuudhellee jireenya isaa nama wajjin wal baree kan jiraachuu danda'u ta'ee ilmaan kanallee yoo fuudhee jireenya isaa fooyyessee ilmaan kana namni gargaaree gabbeellee ilmaan kanatti himee dalagasuu danda'a. Viidiyoo isaa keessa yeroo hedduu jira. Deebii bakka fagoo dhaqee dalagachuu hin danda'u. Ilmaan kana biraan oolaa, ilmaan kanaan eegaa, ilmaan kanaan olii qaqqabaa, ilmaan kanaan qaraatii maarree ja'anii jee kuni anarraa hanqina kiyyaa badii kiyyaa eegaan ifin bira hin jiraanne eegaan ifin ilmaan kana irraa qabee kan ifin ilmaan kanatti inni dalagatu hin goone maaliif maqaadhaaf qabee ta'anii maaliif adda baanee innis firraa jireenya isaa jiraatee takkaa immoo akka fedhee yoo ta'e fedhina isaa beekaa jireenya isaa ilmaan isaa wajjin jireenya isaa jiraatee yoo fedhellee fuudheellee bultiillee uummatee haati manaa san ilmaan kanarraa qabdee yookiin deemee dalagatee ilmaan kana jireenya bareedaa jiraachisuu danda'a. Yaada akka inni bakka guddaa gahus abdiin qaba. Ilaaraan tanaa takka hamtu takka nama godhee irraan himadhu anillee yookiin hamtuu godheen jira. Hamtuu hin godhe hamtuu guddoodha. Guddoon ilmaa ijoollee deemudha. Garuu jireenya kiyya keessatti haa walloluu haa walitti aarruu haa wanta waliin jennu malee takka jireenya kiyya hamtuu isaa dubbadhee hin beeku. Umrii ijoollee dubbachuuf hin taa'u. Innillee akkasuma. Yoo anaan jee malee takka nama birannaan jee hin beeku. Anilleen yoo ifin isaan jee malee hamtuu isaa namaan jee hin beeku. Akkasiin isiniin jaalladhaa wantoota kiyya namni viidiyoo kana ni mareef. Egaa hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa jirtu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya baga jiraatanii hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa kutaa ganda amantii osoo hin jenne kan na hordoftan kan maatii naa taatanii laayikii gootanii komantii barreessitanii kan na daawwattan galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma kan haaraa dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedhee jira. Egaa viidiyoon kee kan qabadhee dhufe kan har'aa waa'ee Ummuu Kaanos jechuudha. Ummuu Kaanos namni hin beekne hin jiru miidiyaa kanarratti jechuudha. Fuula miidiyaa isiitirratti guyyaa dheengaddaa anaa fi abbaan manaa kiyya Yaasin jechuudha. Abbaan manaa isii wal hiiknee jirraa jettee dubbattee jirti. Sila piraankii dalagaa jirti moo duraan piraankii kana yeroo hedduu daddalayitti piraankii dalagaa jirti moo akkamii jedheetumaan anillee viidiyoo isii ilaale. Ummuu Kaanos dhugaa dubbachuu fi nama gaariidha. Duraan hoyti isiin Yamaniin jirtu san hordofaa ture jechuudha. Yuutuubii kanaa yoo ani isii ilaalee banee jechuudha. Hoyti san ani yuutuubiin qabu yeroo hedduu isii hordofaa. Ummuu Kaanos baay'ee tokko nama gaariidha. Kanaafi tokko ofirratti Ummuu Kaanos viidiyoo kiyyoo dhageette dhiifama naa godhi. Garuu viidiyoo kan kee irraa dubbachuuf irraa dalaguuf hundi keessanuu dhiifama nu godha. Warri viidiyoo keessan irraa dubbannu warri viidiyoo keessan irraa hojjennu dhiifama guddaa isiniin jenna. Tokkommoo gorsumaa fi tokkommoo jaalaluma keessaniif jechuudha. Akkasuma jaalala isiitillee dhugaa hedduu nama gaariidha. Hedduu nama jaalannudha jechuudha. Ummuu Kaanos hedduu nama gaariidha.
garuu baay'ee tokko garaa nama nyaata, baay'ee tokko qalbii nama cabsa. Haa ta'u haala abbaa manaatiif haadha manaa waan wal dhabe jidduu isaanii rabbi malee namni beeku hin jiru. Waan isaan adda baaniif, waan isaan wal dhabaniif nuti hin beeknu miidiyaa kanarratti argina malee jechuudha. Kanaaf Ummi Kaanus Habiibti ati nama baay'ee nama gaariidha. Nama si hordofnu, nama si jaalannu keessaa ati nama tokko jechuudha, nama miidiyaa kanarraatirra jechuudha. Akkasuma kan namoonni hedduun si ilaalee amala qabeettidha yuutuubii, namoonni hedduun si ilaalee yuutuubii banatee anillee akkuma san duraan yoo ati Yaman hin jirtan si hordofee yuutuubii banadhee ture jechuudha. Haala isin abbaa mana keetii wajji jiraataa turte, haala ati ilmaan keetti guddisaa turte muluu ani viidiyoo kan kee waan hordofuuf si beekaa jechuudha. Gaaf tokko tarii haga turillee turu viidiyoo kiyya kana namni kun viidiyoo kiyya irratti maa hojjete jettee laaluun kan kee hin hafu. Kanaaf sirrallee hin beeknu, abbarrallee hin beeknu jechuudha. Abbarra namni beeku hin jiru, bultii namaa kaayoo kana maaliif akka tokko garaa nama nyaata. Namni kaleessa akkasii wal jaalatu sun, namni kaleessa akkasii ilmaan ofii wajjin guddifatu sun har'a yoo addaan baanee jedhu salphama deebisee bultiin immoo salphaa miti. Atis nurra beekta, sirra beekuusaaf anillee sin gorsu haga takkaa jechuudha. Akkasuma fakkaattonni akka isii abbaa manaa keessanii addaan baatan yookaan addaan ba'uuf yaalaa jirtan abbarra hin beeknu, garuu haa ta'u gorsi nama kamiitu garagara tokkoo miti jechuudha. Ilaalchi namallee garagara, assaabni namallee garagara, yaanni namallee garagara jechuudha. Kanaaf ani maal jechuu barbaade waa'ee viidiyoo Ummi Kaanus irratti ani dhugaa dubbachuuf yeroo awwala isiin yuutuub irratti viidiyoo ishii kana anaaf Yaasin addaan baanee abbaan manaa kee addaan baanee ta'e ishii viidiyoo hojjettu piraankii na fakkaate. Akkasuma fuula tiktook ishiitti irratti illee anaaf abbaan manaa koo addaan baanee jirra. Wallaahi jettee dubbatte kalaas eega wallaahi jettee dubbatte dubbiin dhugamaa. Yeroo hedduu piraankii waan ta'eef hin amanne, bakka wallaahi eega jettee dubbiin dhugama jedhee anillee viidiyoo kanarraa hojjedhe. Garuu waa itti yaaduu barbaachisa jechuudha. Osoo achi keessa hin deemin itti yaaduu barbaachisa. Maaliif jedhee si fakkaate Ummi Kaanus gaafa rabbi viidiyoo kee kanatti dhageeffatuun kan keen oolu. Atiif abbaan manaa kan kee nama akkaan wal jaalatu, nama akkaan wal kabaju, nama akkaan wajjin jiraataa ture. Ammuma gargar deemtanii jennaan wal dhabbeen jidduu keessanii argame malee isin nama wal jaalataa ture. Yeroo viidiyoon keessan hedduu namatti tola, kan Yaman irraa kaatanii hanga biyya galtanii jechuudha. Ani waa siidhama boritti sirrallee waan beeku akka obbolummaadha namni miidiyaa kanarratti wal argina malee wanni wal beeknu takkallee hin jiru. Yaasiin nama gaariidha jettee ragaa baafii jirta. Namni hundi isaatuun hundi keenya maatii biyya gannee abbaa manaa keenya ijoollee keenyarra gannee biyyaa baanee namni lamaan bakka tokko dalaguu yoo hin dandeenye tokko dalageetiin maallaqa dalayitu ergitee fi ijoollee ofii bira taa'ee dalagachuu danda'a. Dalagaa bakka fagoo deemee dalagachuullee yoo dadhabe yaada viidiyoo keetirraa dubbataa jira nama. Ijoollee wajjin rakkataa jira, akka itti dalagatu dhabee jettee dubbataa jirta. Nu marti keenyayyuu maatii biyya ganne, abbaa manaa biyya ganne, abbaa manaa keenya sani maallaqa ergine, abbaa manaa keenya akka ijoollee bira taa'ee dalagatu taasisna malee maallaquma dalayitu ergitee fi akka inni dalagatu ijoollee ofii bira taa'ee akka inni dalagatu yoo goote maal rakkoo qaba? Maaliif abbaa manaa kan kee gaarii jaalattu kana abbaa manaa kan kee atu badoomata kan qabu jettee ragaa baafii jirta. Maaliif abbaa manaa kan kee kana addaan ba'uu filatte? Ijoolleen tanteetu noo garaa sin nyaattu. Ijoolleen tanteet akkasitti qalee laffaatee guddiste sun dhiira bareedallee inuma argatta. Dhiira qabeenya akkaan daran qabeenya qabullee inuma argatta. Garuu ijoolleen kan kee si cubbisanii abbaan manaa kan kee gaariin si cubbisaa jechuudha. Dhiirri biraa haga fedhe yoo si jaalate haga dhiirsa ganamaa san siin gahu. Ka addaan ba'uu yaaltanii fi ka of duratti yaadaa jirtan yookaan ka addaan baatanii jirtan abbaan manaa keessan gaarii ta'e taanan ilmoo irraa qabaatan taanan waan xiqqoof jecha bultii keessan saniin diiginaa jechuu barbaadeeti. Maaliif yookaan abbaa manaa ka isa caala daran cimaa ka rahaa namaan kennine fa'aa argachuun mala. Namni ni cubbifama wallaa, nama hedduu cubbifame anam waan argeef
nama hedduu abbaa manaa gaarii kana osoo gaarii jedhuun biraa deemee uummata xiqqoo waliin bu'anii nama cubbifamee jira. Gaafa achi cubbifame sana immoo isatti deebi'uuf yaala. Wanni akkasii immoo rakkoodha. Ilmaan ofiitiif immoo namni gara ol fiduu hin qabu. Waliif obsu waliif sabaruu qaba. Namni biraa immoo akka bultii ganamaa san namaa hin ga'u jechuudha. Osoo haga fedhellee qabeenya qabaatee osoo haga fedhellee nama jaallatee haga san namaa hin ga'u jechuudha. Maaliif bultiin ganamaa kun yoo gaarii ta'e nama cubbisa. Warra miidhamee miti. Warra abbaa manaa gaarii hin qabne ani hin baanu. Warra abbaa manaa gaarii osoo qabda amma ishiin gaaruma abbaa manaa hinti. Ijoollee ofii akkamii akka jaalala wajjin dabarsan ijoollee ofii akkamii akka guddiste namni hundi isaatu viidiyoo argee jira jechuudha. Sababa jireenyi nama mara sababa jireenyati jecha abbaa manaa ofii ka jaallatan ijoollee ofii ka jaallatan dhiisanii ka akkamitti heeruman ka akkamii wajji jiraatan immoo yoo san maraa dhiisan jireenyi akkamiin namatti tola ilmoo ofii malee abbaa manaa ofii malee akkamiin namatti tamachaa jireenyi biraa jechuudha. Kanaaf yaa ummi kaanostiyya namoonni hedduun akkana cubbifamee bultii isaa san eega achi fagaatee gaabbiin seenaa waan fuutu kaluu jirtaa itti yaadi ilmaan kee kalee akkasiin laffaatee guddiste san abbaan manaa kee kunu namni hundi isaatu yaasin nama gaarii jedhanii yeroo tokkollee waa'ee galii sirratti wal lolanii namni hundi ragaa bayaafii ture yaasin nama gaariidha jedhanii jechuudha. Atis akkasuma nama gaariidha. Kanaafuu itti yaadi kaluu jirta osoo achi hin fagaanne itti yaadi siin jechuu barbaadeti. Boru gaabbiin waa gaabbuun boru waa gaabbuun boru waan kana osoo akkas ta'uu baadhe osoo ilmaan kiyya kana darbuu baadhe osoo abbaa manaa kiyya gaarii kana dhiisuu baadhe duniyaan adda ofii nama hedduu duniyaa adda ofii walitti qabee duniyaan adda humaa namaan gootu adda ofii jechuudha. Duniyaan abbaa manaatii wajji tolti. Dubartiileen addan toltu dhiirris addan tolu. Walumaan tolti duniyaan jechuudha. Keessattuu ilmoon ofii nama cubbisti jechuudha. Ilmoo ofiititti garaa jabaachuun immoo gatii guddaa nama kafalchiisaa jechuudha. Ilmoo ofii san dhiisanii amma inni tabiraa haa fuudhu. Sanuu amma dubartii yeroo ammaa kana jechuudha. Sanuu amma yeroo ammaa kana hangam jaartiin biraa ilmaan haadha biraatii nahaa jirti. Hangam takka mee nahaa jirti yeroo ammaa kana namni hunduun arga. Akka duraanii dubartiin duraanii ijoollee ofiitii fi ijoollee masaanuu ofillee yookaan ijoollee haati biraa dhiiftee deemte yookaan ijoollee akkuma ijoollee ofii sanitti guddisti. Miitullee akkuma ijoollee ofii sanii guddisti. Garuu kan yeroo ammaa kana gonkumaa ijoollee biraati hin jaalatu hin fedhu. Mee ijoollee tanti akkami jaartii biraa yaasin fakkeenyaaf yoo fuudhe ijoollee keetiif akkamitti taate jaartiin biraa abadan hin taatu. Kanaafuu simatu ijoollee teetiif aarsaa guddaa kafaluu qabdu. Osoo rakkoollee hin jiraate ijoollee keetiif aarsaa guddaa kafaluu qabdu, obsuu qabdu, sabaruu qabdu. Kaleessaa sabartee wajjin jiraattee ilmaan kan kee guddifattee jireenyi si qofaa miti. Dubarti kenna jireenya qabnaa jechuudha. Kana dhiisnee maatii keenya dhiisnee biraa deemne namni martuu akkasuma obseetanii jiraata. Waan ijoollee ofii bira taa'ee dalagatu wayii haala mijeessifii malee kaluu jirta of dhaqqabii. Bultiin abbaa manaa kee gaarii kana dhiiftee ilmaan kee kalee akkasii jaalattu san dhiiftee uummata akkasiin fayyadu. Uummata akka nama hedduu arge namoota bultii ofii uummata xiqqoon diiganii eegasii gaabban jechuudha. Keessaa bayanii gaabburra ammuma obsanii sabaruu wayya jechuudha. Heerumanillee ilmaan gaarii kana dhiisanii abbaa manaa gaarii kana dhiisanii cabbifamuun dhima nafne jechuudha. Cabbifamuun dhima nafne maaliif namni kun nama gaarii waan ta'eef sitti hin safne simmiine osoo si miidhe osoo nama si miidhu taate nama badaa osoo taate dhiiftullee hiitullee rakkoon qabu. Garuu nama gaarii kan namni marti nama gaarii jedhee isaaf dubbatu atuu ragaa bayaafii jirtu dhiistee biraa deemtee sababa jireenyatiif jaartii biraa haa fuudhu haa dalagatu itti toluu didee jettee waan akkana kana dubbatuun sirraa hin eeggamu. Nu maaliifis yeroo hedduu si hordofaa turre ummi kaanos nama gaarii ammas ati gaarimaa garuu bakka abbaa manaa kee dhiistu kanatti haga dandeettii kiyyaatiin akka jaalala obbolummaa nan beeytu sin beeku miidiyaa kanarratti argaa si hordofaaf hagana dubbadhee jechuudha. Haala bultii keessanii
rabbiin isinii haa laaffisu. Jaalalli isin kalee walii qabdan sun hedduu nama gammachiisa. Har'a isiniin kalee isaa sun akkana ta'aa yoo jedhamu maaman yaaschaggiraal jechuudha. Amanuun nama dhibaa jechuudha. Kanaaf itti yaadi habiibtii tiyyaa rabbi wali isin haa deebisu, walitti isin haa urgeessu, jireenya addaan isin facaaftee isin diiddu kanallee rabbi isinirraa haa jijjiiru. Jireenyi nama maraasi qofaa miti. Ilmaan keetiif yaadi, abbaa manaa kee gaarii kaleessa jaalatu san yaadi, jaalala kaleessaa san yaadi. Kanaaf ilmaan keetirraan fagaatiin gaabbiin borummoo seenan waan fayyaduu siin jedha ummi kaanus habiibtii teennaa si jaalanna. Dhiifama garuu viidiyoo keessirraa hojjechuuf sirra dalagu. Yaa habiibti kun isiin hin malu wanni akkanaa siif yaasiniin hin malu gonkumaa namni kaleessa akkasii wal jaalatu wal kabaju sun waan akkana irraa dhaga'u laa hin barbaachisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatti turtii gaarii baay'ee.